Ayyee walitti deebinee jirra akkam jirtu fayyaa keessanii chaanalii kanaaf maatii taatanii sabiskiraayib gootanii hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Mee har'a immoo mata duree tokkoon qabadhee jira. Innis immoo maraan martoo yookaan lafaan martoo kan jedhamudha bakka tokkotti. Naannoo tokko tokkotti afaan Oromoodhaan lafaan martoo bakka tokko tokkotti immoo maraan martoo jedhamuun kan beekamu. Waa'ee dhibee afaan Ingiliffaan vertaayigoo jedhamee beekamu maaltu fidaa? Akkamittis furmaanni maali kan jedhu waliin haa ilaallu. Akkuma beektan egaa maraan martoon rakkoo nama baay'ee irratti mul'atudha. Namoonni hedduun lafaan namaree akkas na godhe kan jedhan yeroo hedduu dhaga'ama jechuudha dhibeen kun. Yeroo wanti kun nama mudatu maraan martoo yookaan lafaan martoon yeroo nama mudatu akka wanti naannoon keenyatti naanna'aa jiru waan akkasitti fakkaatee yookaan nutti dhaga'ame xiqqoo joonja'uu iji keenya lafa arguu diduu fi akkasumas immoo dhaabbii qaama keenyaa eeggachuu kan to'achuu dadhabuutu nurratti mul'ata jechuudha. Ijumti keenya nutti dukkanaa'a akka wanti lafti nutti naanna'aa jiru wanta akkasii nurratti mul'ata. Akkasumas immoo xiqqoo akka joonja'uu bakka jirru wallaaluu waan akkasiiti nutti dhaga'ama jechuudha yeroo wanti kun nu mudatu. Keessumaa kan namni wanta kana fiil godhu yeroo hedduu keessumaa ani madaala isaa yookaan baalaansii qaama isaa to'achuu dadhabu. Yeroo dhaabbatu yeroo deemuu fi keessumaa mataa isaa yeroo tasa sochoosudha. Tasa bakka taa'u yeroo ka'u yeroo mataa isaa gam tokkotti naannoo fedhu bakka taa'u yeroo akkasiidha namoonni hedduun kan isaan fiil godhan wanta kana. Wanti kun ofii dhibee osoo hin taane mallattoo dhibeewwan adda addaati. Maraan martoo yookaan lafaan martoon ofiisaa dhibee miti. Kan kana fide wanti biraa jira jechuudha. Kanaaf lafaan martoon yookaan maraan martoon akkuma ho'ina qaamaa qufaa mallattoodha malee ofii dhukkuba miti jechuudha. Wanti kun nama umurii kamii irratti yoo mul'atu malee yeroo hedduu namoonni maraan martoo kan lafaan martoo hedduminaan godhatanii namoota umuriin baay'ee deeme keessumaa waggaa 60-65 booda akkasumas immoo dhiira caalaa dubartoota irratti kan baay'inaan mul'atudha jechuudha. Kana jechuun egaa dargaggoonni dhibee kana godhatan osoo hin ta'in umurii dargaggummaattis ni jiraata jechuudha wanti kun. Even ijoolleen illee ni qabaachuu danda'u wanti kana. Akkasumas egaa kan inni baay'inaan mul'atu dubartoota biratti illee yeroo ulfaadha. During pregnancy wanti kun more caalmaan mul'achuu qaba jechuudha. Namoonni persentaa 50 ta'an yeroo ta'etti dhibee kana ni godhatu jedhamee yaadama. Nama lama keessaa nam tokko bara jireenya isaatti dhibee maraan martoo yookaan lafaan martoodhaan yeroo ta'etti ni rakkata. Wanti kun egaa yeroo hedduu yeroo dhufu sekoondii muraasa keessatti daqiiqaa yoo hin guutin yeroo gabaabduu keessatti ofuma isaa deebi'ee nu dhiisa. Deebinee bakka jirru barraa akkasumas ni fooyyana jechuudha. Haa ta'u malee darbee namoota muraasa biratti immoo sa'a dheeraa turuu yeroo dheeraaf turuu fi amma mul'achuu danda'a jechuudha. Maraan martoon egaa jireenyaa fi sochii guyyaa keessatti xiqqoo waan nama jeequdha malee yeroo hedduu rakkoo cimaa kan namatti fidu miti. Tariitii garuu karaarra deemaa jira taanaan mataa dhukkubbii xiqqoo nutti fida akkasumas immoo bakka konkolaataan baay'atu jiraannaan yeroo lafti nutti dukkanaa'u yeroo lafaan nu maru waan nu miidhuu danda'a jechuudha yookaan kufnee. Kanaan alatti garuu rakkoo hedduun fidu yeroo baay'ee. Haa ta'u malee egaa dhibeen maraan martoo namatti fidee waan biraa jira waan ta'eef inni sun adda bahee yaalamuu qaba. Isa inni guddaan maraan martoo sana osoo hin ta'in wanta maraan martoo sana nutti fidedha jechuudha yeroo hedduu kan adda bahee yaalamee sirraa'uu qabu. Maaltu maraan martoo namatti fida jennee yoo ilaalle yeroo hedduu wantoonni kana nutti fidan dhibee gurraa waliin kan wal qabatanidha. Dhibee keessa gurraa wajjin wal qabata yeroo hundaa maraan martoon. Persentaa 80 ol jechuudha. Persentaa 20 qofa dhibee biraadhaan kan dhufu. Isaan keessaas egaa kan jalqabaa tokko inni yeroo hedduu mul'atu benign paroxysmal positional vertigo kan jedhamu jira. B inni jedhamu kun benign kan jedhudha. Kana jechuun wanti kun yeroo hundaa dhibee guddaan fidu. P jechuun immoo paroxysmal. Tasuma nu mudata. Tasuma dingata deemaa jirru kan nu mudatudha. P jechuun immoo positionalidha. Kun immoo yeroo hedduu tasa yeroo mataa keenya sochoosnu yeroo bakka teenyu kaanu yeroo akkasii jechuudha kan nu mudatu. Vertigo jechuun immoo lafaan martoodha akkuma amma jenne. Baay'inaan egaa kana kan maraan martoo namatti fidu nama hedduu biratti. Yeroo hedduus sababa tasa mataa sochoosuu kan dhufudha. Bakka teenyu tasa yeroo kaanu. Yeroo mataa keenya naannessinee waa ilaallu. Akkasumas immoo yeroo hedduu wanti kuni sekoondii muraasa booda ofuma isaa dafee kan dhiisuu fi yeroo ta'e badee yeroo ta'e immoo amala deebi'ee dhufuu qaba jechuudha. Yeroo lafaan nama maru yeroo sana tariitii yoo waatti buune yookaan kufne malee kanaan alatti rakkoo fiduu hin qabu wanti kun.
beenaan kan ta'edha kan rakkoo cimaa hin fidnedha jechuudha. Kana gamaraan martoo yookaan lafaan martoo namoota hedduu biratti kan fidu. Kanaaf wanti kun rakkoo cimaa wanta fidu miti ofumaa dhufee ofumaa baduu danda'a. Akkasumas immoo yeroo hedduu yeroo bakka teenyu yookaan yeroo sosochoonu kan nu mudatu jechuudha. Inni biraan inni dhibee kana fidu kunis dhibee gurra keessaa ta'ee dhibee Meniere's disease kan jedhamu. Meniere's disease kan jedhamu kun maadha? Yeroo dhangala'aan gurra keenya keessatti kuufamudha. Keessa gurraa keessatti yeroo kuufamu Meniere's disease jedhama. Kuufamuun dhangala'aa kun sababa adda addaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee akka waliigalaatti keessa gurraa keessatti yoo dhangala'aan kuufame lafaan martoo yookaan maraan martoo namatti dhufuu danda'a. Wanti kun nama umurii kamiirratti haa mul'atu malee inni Meniere's disease jedhamu kun yeroo hedduu umurii dargaggummaa irratti kan inni eegalu. Dabalataanis namoonni dhibee kana qaban gurra keessaa na iyyaa, gurra keessaa na wacaa, gurri akka wanta gurra keessa waa guutee jiruutti namatti dhaga'amuun jira. Akkasumas immoo darbee darbee dandeettii dhaga'uullee hir'isuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan inni kunis kanuma gurra wajjin wal qabatudha. Madaa'uu lafee gurra keessaa kan lambriinzii jedhamu, lambirantaayitis kan jedhamudha inni kun. Inni kun egaa lafee lambiriinzii jedhamutu madaa'ee kana fida. Lafeen kun keessa gurraatti kan argamu ta'ee narvii vestibulookookilaar narvii kan jedhamu narvii sagalee gara sammuutti dabartu sochii mataa fi akkasumas bakka jiru poozishinii jiru kan to'atu gara sammuu kan geessu isa wajjin waan wal qabatee jiruuf yeroo wanti kun madaa'u lafeen kun madaa'u lafaan martoo yookaan maraan martoon namatti dhaga'ama jechuudha. Namni dhibee kana qabu lafaan martoo yookaan maraan martoon dabalatas mataa fi dhukkubbii gurraa, mata dhukkubbii gurraa, dhageettiin irrachuu fi kan kana fakkaatu qabaachuu danda'a jechuudha. Inni arfaffaan madaa'uu narvii gurraadha. Kunis egaa gurra wajjin kan wal qabatudha. Akkuma jalqabee jedhee lafaan martoon yookaan maraan martoon yeroo hedduu dhibee keessa gurraa wajjin wal qabata. Madaa'uun narvii gurraa yookaan vestibular neuritis kan jedhamu kunis egaa akkuma isa armaan olii ta'ee yeroo hedduu inni kun immoo dhageettii kan hin miinedha. Rakkoo dhageettiin qaban warreen akkasii jechuudha. Dabalataanis warra akkasii ijatti dukkanaa'uu fi amala darbee darbee naawuziyaa yookaan haqqisiisuu kan hoqqisiisuu fedhuu qabu. Garbiraan furdachuu gogaa keessa gurraa yookaan dhibee kooliyastiyaatoomaa jedhamu isa kanarraa kan ka'edha. Kun egaa sababa ammaa infekshinii gurraa godhachuun keessi gurraa madaa'ee malaa godhatee gogaan keessaa guddatee yookaan furdatee keessa gurraa cufuun kan dhufudha jechuudha. Dhibeen kooliyastiyaatoomaa jedhamu kun. Namoonni dhibee kana qaban egaa dabalataanis amala joonja'uu yookaan diizineesii fi dhageettii gurraallee hir'isuu qaba. Hanga ammaatti egaa kan nuti ilaalle kan gurra wajjin wal qabatanidha. Sababni isaas persentaan 80 maraan martoon yookaan lafaan martoon gurra wajjin wal qabata jenneerra. Kanaan alattis garuu darbee darbee kan kana fidan mata dhukkubbii gosa migreen hedeek jedhamu namoota qaban. Namoonni dhibee migreen jedhaman lafaan martoo yookaan maraan martoos ni qabaatu. Akkasumas qorichoota tokko tokko qorichoota keessumaa kan gurra miidhan antibiyootik kanneen akka jentaamaayisiin, vaankomaayisiin kan jedhaman kanneen amala gurra miidhuu qaban kana fiduu danda'u jechuudha. Akkasumas dhibee sukkaaraa namoonni qaban, yeroo dheeraaf ciisaa namoonni turan, dhiibbaa dhiigaa irrachuu yookaan hypotension, dhiibbaan dhiigaa gad bu'uu, akkasumas hir'ina dhiigaa qabaachuu, hanqina vaayitaamin B12 qabaachuu, dhibee istirookii qabaachuu fi heed injurii yookaan mataarra miidhaan ta'e yookaan rukuttaan ta'e gahee jiruu ta'e maraan martoo namatti fiduu danda'a jechuudha. Wanta kana ittisuuf kan gochuu qabnu akka waliigalaatti ittisuuf jechuudha malee akka furmaataatti miti. Erga nu mudate osoo hin ta'in akka wanti kun nutti hin kaaneef kan gochuu qabnu tokko sosochii qaamaa taasisuudha. Lammaffaan yeroo rafan boraatii fayyadamuu, tiraasii lama yookaan tokko fayyadamuu barbaachisaa yeroo rafan kan ittisuuf. Garbiraan yeroo irribaa kaanu tasa ka'uu dhiisuu, tasa kaanee deemuu dhiisuu yeroo irribaa dammaqnu jechuudha. Erga dammaqnee booda maal gochuu qabna? Suuta gara cinaachaatti galagallee sekoondii muraasa yookaan daqiiqaa muraasa turre sanaa booddee xiqqoo mataa ol qabannee sanaa booda kaanee xiqqoo sireerra taa'uu qabna jechuudha. Akkasumas mataa keenya suuta naannessuu yeroo waa ilaaluuf yookaan waa gochuuf jennu mataa keenya ariitiin naannessuu dhiisuu qabna. Akkasumas olis ta'e gadis yeroo jennee waa ilaallu baay'ee hiixannee ilaaluu dhiisuu qabna jechuudha. Baay'ee hiixannee olis yookaan gadis yoo ilaalle wanti kun amala nutti ka'uu qaba. Nama dhibee kana godhateef ooreedii nama dhibee kana qabuuf yaalli yookaan furmaanni maadha yoo jenne hedduun isaa
dhibee keessa gurraa wajjin wal qabatu kan benign paroxysmal positional vertigo jedhamu waan ta'eef ofumaa dhiisa jenneerra. Kanaaf namoota hedduu biratti yaala barbaadu ofuma isaa dhiisa. Haa ta'u malee darbee kan yaala barbaadan jiru. Yaalli sunis immoo wanta dhibee kana fide wanta maraan martuu kan lafaan martuu namatti fide tiriit gochuudha. Fakkeenyaaf madaa'uu lafee keessa gurraa yoo ta'e qoricha farra baakteeriyaa kan antibiyootik fudhachuu, qoricha madaa ittisu kan steroid jedhamu fudhachuu, hanqina vaayitaamin B12 ta'e isa kennuu, hanqina dhiigaa yoo ta'e isa tiriit gochuu kana kanaan ni fayya jechuudha. Kana malees immoo dabalata sosochiin qaamaa taasisan tokko jiru. Sosochiin qaamaa maraan martoo furuuf fayyadan. Isaa kana egaa ogeessi fayyaa nu barsiisee yookaan nutti agarsiisee akka furmaataatti itti fayyadamna jechuudha. Waa'ee maraan martoo kan lafaan martoo kan hin qabadhee jiru kanumadha. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala nakaa turtii gaarii.